weellisaan Jamaalii egaa dilbata dhufu YouTube Cable Entertainment irratti weellisaa Jamaal Huseen haaraa wallee bareedaa Kan Jamaaliin immoo beeksisuufiin qaba dirqama tokkummaa makeenya mul'isuun qabaadha malee t-shirtiin kun irratti shamadda beeksisa. Dilbata. Eeyyen dilbata qophii nyaataa fi dhugaatii tuun taane. Eeyyen yoo hin beekneef tarii YouTube'n Keebarii weellisaan Jamaalii egaa dilbata dhufu YouTube Cable Entertainment irratti weellisaa Jamaal Huseen haaraa wallee bareedaa weellisaan Jamaalii egaa dilbata dhufu YouTube Cable Entertainment irratti weellisaa Jamaal Huseen haaraa wallee bareedaa Kan Jamaaliin immoo beeksisuufiin qaba dirqama tokkummaa makeenya mul'isuun qabaadha malee t-shirtiin kun irratti shamadda beeksisa. Dilbata. Eeyyen dilbata qophii nyaataa fi dhugaatii tuun taane. Eeyyen yoo hin beekneef tarii YouTube'n Keebarii weellisaan Jamaalii egaa dilbata dhufu YouTube Cable Entertainment irratti weellisaa Jamaal Huseen haaraa wallee bareedaa Wedudhaan